nuuf bareedaa deema. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu YouTube addas gumii hojii harkaa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Gumiin hojii harkaa kunis haala kamiin akkamitti akka boorsaa yookiin shaanxaa dhahannu kutaa tokkoffaa irratti jalqaba isaa isinitti agarsiiseen ture. Har'a immoo kutaa lammaffaa yookiin kan dhumaa isinitti agarsiisuuf qabadhee dhufee jira. Turtii gaarii. Egaa boorsaan keenya haala kanaan amma nagaadhaan dheetanii dhufee jira. Haala kanaan kun amma boorsaa tokko nagaa jedhee murteeffadheedha. Isin hanga feetanitti dhahachuu dandeessu. Amma isin barbaachisu amma isin ga'u kanaa gadis kanaa olis godhachuu dandeessu jechaadha. Tole amma akkamitti haala boorsaatiin akka deeffamu isinitti agarsiisa ana waliin. Akka boorsaatti deeffachuudhaaf jalqaba erga kana qopheeffannee kana dheerinuma isaatiin fakkeenyaaf kun amma akkasii dheerina isaatii finnee kan akkas cabsanna bifa kanaan kun boorsaa nuuf ta'a jechaadha. Kun immoo haala kanaan keddoo isaa nuuf ta'a. Baay'ee tokko salphaadha kun. Haala kanaan kun akkasitti xumuramu. Ammallee kanatu nu barbaachisa. Kuni asirratti aan isinitti agarsiise malee ammallee ganaadha jechaadha. Kun kana walakkaa kanatti nu barbaachisa jechaadha. Asitti walitti hodhannaa gara lachaniin walitti hodhannaa jechaadha. Aan tokkoon kana qopheeffadhee jira. Tokkommoo waliin dhaanee isinitti agarsiisa. Dhoofti kana akkuma kana dhaannetti jalqabni isaa kun bicuudha malee jalqabni isaa sanumaa jechaadha. Akkuma isinitti himee sansalata dhaannaa. Sansalata erga bifa kanaan dhaannee kana guddisuu waan hin feeneef 3 4 akkasitti dhaadha. Sansalata 4 jechaadha. Erga 4 dhaadhee amma kana afuraffaa kana dhiisee sadaffaa keessa akkas baafadha. Ammallee isa bukkee isaatti sansalata dhaanne keessa tokko tokko baafannaa jechaadha. Ammallee asumatti akkas erga godhannee finneesii kan akkas ol irraa bal'isnee kana keessallee akkas baafannaa jechaadha. Haala kanaan erga haala kanaan akkas xalafannee naanneeffannaa akkuma jalqaba viidiyoo duraanii irratti isinitti agarsiisee jechaadha. Dhoofti isaa bifa kanaan kun akkuma argitan kana amma kanaan gaadhee dheesnutti deebi'aa jechaadha. Dhoofti isaa akkuma jalqaba waan ta'eef isinitti agarsiisaa ooluun yeroo fuuchudha. Bifa kanaan amma kanaa daadhee isinitti fida. Kun haala kanaan lamman isaa qopheeffadheen jira. Haala kanaan lamman isaa amma naga'u qopheeffadheen jira jechaadha. Bukkee lachaniin akka hodhadhutti amma haala kamiin akka hodhadhu haala kamiin akkan wal qabsiifadhu isinitti agarsiisa jechaadha. Egaa kana hodhachuu keenyaan duratti karaa kamiin boorsaa akka godhannuu fi karaa kamiin akka keddoo isaatti godhannu adda baafachuu qabna. Ani amma asirratti adda baafadheen jira. Kana bakka kana keessa boorsaa waan hin gochuu barbaadeef asiin hin dhahadhaa jechaadha. Karaa keessa boorsaatiin dhahannaa jechaadha. Kana bifa kanaan akkas walitti fidannee
kanaa fi kana walitti hodhuudha jechaadha. Marfeedhaanis gochuu hin dandeenya, garuu kirriin kan koo kuni baay'ee tokko waan furdaa ta'eef marfee keessa bahuu hin qabu jechaadha. Kanaaf an kiroosheedhumaan walitti qabsiisee isinitti agarsiisa. Bifa kanaan an akkuma daanteeliitti walitti qabsiisee isinitti agarsiisa. Kirriin keessa yoo qal'aa ta'e marfeedhaan yoo irra hodhattanii dafee isiniif bahuu danda'a. Amma akkasitti jalqaba kanarraa godhadhaa jechaadha. Akkasitti erga walitti qabsiifadhee walnu jalaa caaluu hin qabu isiniin jedheera. Finnee kirooshee kirrii keenya isinitti mul'ata yaada. Akkuma yeroo daanteeliitti dhahannutti haala kanaan dhahannaa jechaadha. Haala kanaan akkasitti walitti hodhannaa jechaadha. Micuusii hodhaa isaarratti nu rakkisuu danda'a, garuu obsumaan bifa kanaan haala bareedaa ta'een yookiin haala hin beekamneen walitti qabsiifannaa jechaadha. Asiin geessanitti deebi'a. Egaa gam tokko akkasitti baasadheen jira. Haala kanaan mashaantaa maallaqatti baasnee binnuun fakkeeffannee hodhanneerra jechaadha. Haala kana kun gar tokko, garri kaan kanaadha. Marga akkas goonee kirriin keenya kuni maqasiidhaan yoo murree dhiisne inni hiikkata akka kirrii kaanii miti. Kanaafuu maqasiidhaan akkasitti kunnee erga kunnee kaanee haala kanaan kanan beektu hundumti keessanuu akkas goonee walitti qabsiifannaa jechaadha. Akka hiikkannetti akkasitti yoo dhiisne kun inni hiikkata. Kun akka yeroon akkasitti deemaa jechaadha. Kanaafuu goonee qabsiifannaa jechaadha. Kun haala kanaan kan erga baafannee karaa gamattaanuun asiin immoo dhahannaa jechaadha. Asiin ammallee duwwaadha waan ta'eef. Kan lammaffaa illee akkuma jalqaban isinitti agarsiisee asiin akkas dura kirooshee keenya keessa baafanna isiniin jedheera. Sababni isaas kirriin keenya waan furdaa ta'eef jennaan dafee keessa nuun bu'u. Kanaafuu finnee as keessas haala kanaan qabsiifannaa tuulnu jalaan caaliin. Amma haala kanaa walitti hodhannaa jechaadha. Erga akkas goonee kirrii keenya fidannee akkasitti harkifanna. Bifa kanaan akkuma daanteeliitti dhahannutti dhahannaa jechaadha.
borsaan keenya haala kanaan walitti qabsiifanneerra. Inshallah sanatti tola jedheetanii yaada. Amma kanaafuu sibiila asitti kaa'amuu fi feenyoo isaati jechaadha. Feenyoo harka keenya keessatti galfannee gadi rarraafanna. Bifa kanaan bifuma borsaatiin nuuf ba'ee jira. Karaa lachanuudhaan illee asii bifa barbaanneen harka keenyaan akka itti barbaannetti dhahachuu ni dandeenya. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessaa. Koomentiidhaan illee gaaffii qabdan na gaafadhaa. Amma haala kamiin akka finyoo isaatti dhahannu isinitti agarsiisa. Finyoo isaa akkuma jalqabaa isinitti agarsiisneen qalliseetan bifa sanaan dhahadhaa as keessa. Amma kanaan bifachuu qabna. Sababni isaas sibiila itti keewwannutu jira jechaadha. Sibiila itti keewwannutu jira. Kana malee isa waan hin qopheeffanneef isaan fayyadamna jechaadha. Amma sansalanni isaa kan yookiin finyoon isaa haala kanaan dhahanna. Sansalata akka duraanii hin dhaanu. Asuma keessa sadii goonee kana keessa sibiila isaa galfannaa isiniin jedheera. Sana booda akkasitti walitti cimsannaa. Erga akkas goonee naanneessina. Erga naanneessinee kunimtunuu haala kanaan dizaayinii nuuf uumuu qabaa jechaadha. Akkasitti yeroo dhahannee yeroo guddifannu dizaayinii mataasaa kan nuuf uumuu qabaa jechaadha. Haala kanaan dizaayinii mataasaa nuuf uuma guddisnee walitti deebina. Egaa hordofootaan koo shaantaan keenya yookiin borsaan keenya yeroo dhahamee bifa kanaaf nuuf ta'a. Kun harkisaa yookiin finyoon isaa kanumaafuu sibiila isaati. Sibiila isaa immoo amma yeroodhaaf waan of biraa hin qabneef akkasitti dhiisee jira. Viidiyoo kana kanumaan hin xumura. Sibiila isaa akka itti kaa'atan immoo akkasumaan itti kaa'ee yookiin suuraadhaan yuutuubii dhumarra gadhiisee isinitti agarsiisuu hin danda'a jechaadha. Baay'ee tokko bareedaa bifa barbaanneen haala kanaan dhahachuu hin dandeenya. Hojii isaa salphaadha. Haala kanaan dhahannee itti fayyadamuu dandeenya isiniin jedha.